Akkam jirtu hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an sanyii abboomaatiin. Warraaqsi xumura gabrummaa fi mirga hiree murteeffannaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatiin geggeeffamuu maddeen gabaasan. Dhaadannooleen qeerroo bilisummaa Oromootiin har'a dhaggeessifamaa oolan keessaa sirni PP aangoorra jiru aangoo gadhiisuu qaba. Oromiyaan biyya malee naannoo miti. Ajjechaan Oromiyaa keessatti geggeeffamu haa dhaabbatu. Impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu falaasamni jedhu fudhatama hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa biyya Oromiyaa ajajuu hin qabu. Oromiyaan biyya gochuuf ni qabsoofna. Mirga hiree murteeffannaa saba keenyaa nuuf haa kabajamu. Keewwanni 39 hojiirra haa oolu. Tokkummaan kaanee Oromiyaa ni walaboomsinaa kan jedhanii fi dhaadannoolee biroo qabachuudhaan mormii isaanii dhaggeessisaa oolaniiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jirus bifa wal fakkaataan sochii isaa akka geggeessuu qabu waamicha isaanii dabarsaniiru. Oduun Gaambeellaa irraa ba'aa jiru akka hubachiisutti lammiileen Oromoo nagaan hojjetanii of jiraachisan magaalaa Gaambeellaaf naannoo ishee keessaa waraanaa fi poolisii mootummaatiin barbaadamanii jumlaan ajjeefamaa jiran. Dargaggoon Hasan jedhamuu fi isaa waliin namoonni 9 humna addaa mootummaa naannoo sanaan akka ajjeesaman bal'inaan odeeffamaa tureera. Hasan magaalaa Gaambeellaatti kan guddatee fi achumatti kan barate ta'uu odeessa maddeenirraa hubachuun danda'ameera. Lakkoofsi isaa sirriin hin ibsamne ta'us guyyaa lamaan darbe jechuun waxabajji 15/16/2022 kana keessatti lammiileen Oromoo kudhanootaan lakkaa'aman ajjeefamuu akka hin hafne sagaleen bilisummaa Oromoo gabaaseera. Viidiyoon namoonni siviiliin hidhattoota mootummaan wayita ajjeefaman mul'isu kamisa darbee fuula miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan mul'achaa turuu kan ibse BBC'n Afaan Oromoo magaalaa kana keessatti jalqaba torban kana haleellaa hidhattoonni raawwatanii fi dhukaasa humnoota mootummaa waliin tureen namoonni hedduun du'uu gabaaseera. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa ajjechaan sabarratti xiyyeeffate jechuun himatan BBC'n gabaaseera. Himannaa humnoonni mootummaa lammiileen nagaa ajjeesan jedhu garuu mootummaan naannichaa olola diinaati jechuu isaa BBC'n dabaluun gabaaseera. Kanneen hidhattoota mootummaan ajjeefaman sabaan Oromoodha jechuun namoonni nagaan 11 ajjeefamuu himuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii beeksisuu isaanii BBC'n dabaluun gabaaseera. Obbo Odaa Tarbii akka jedhanitti hidhattoota dhoksitu jechuun hawaasa irratti xiyyeeffachuun haaraa miti erga jedhaniin booda humnoonni mootummaa yakka uummata fayyaaleeyyii irratti raawwataa jira jechuun himatan. Dhimma kana irratti BBC'n kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatoo Adiin gaafatee akkas jedhan. Kun ololaa fi shira diinaati. Kaleessa lolarra kan ture humna uffata dambii uffatee dhufe malee uummata nagaa miti. Wayita isaan baqatanii gara mana jireenyaa seenaa turanillee humnoonni keenya namoonni nagaa akka hin miidhamneef jedhanii dhiisaa turan. Itti dabaluunis olola uummata walitti buusuuf Oromoon saba kana waliin akka walitti bu'u godhamaa jirudha erga jedhaniin booda namni sabaan qoodamee ajjeefamee hin jiru jechuun dhugaa jiru haaluu isaanii BBC'n gabaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa kibxata darbe baaseen humnootni waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa magaalattii irratti haleellaa raawwataniin walqabatee eeruu uummata irraa isa gahaa jiruun tarkaanfiin qaamolee nageenyaa naannichaan fudhatamaa jiru mirga namoomaa akka sarbaa jiru dhagahuu isaanii ibsaniiru. Erga haleellaan kibxata darbe humnoota mootummaan to'annoo jala oolee booda haalli magaalattii guutummaatti hin tasgabboofne kan jedhu ibsi kun keessumaa roobii darbeerraa eegalee qaamoleen haleellaa sana keessaa qooda yookiin hirmaannaa qabu jedhaman irratti tarkaanfiin madaalawaa hin taane fudhatameera jedhe. Humna addaa naannichaa fi poolisii idileen tarkaanfii fudhatamaa jiruun uummatni sarbama mirga namoomaaf saaxilamuu fi murtee seeraan maleetti ajjechaan raawwatamuu ragaan nu gahee jira jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen mirkaneessee jira. Gaazexeessitoonni miidiyaa ONN lamaa fi koree qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa waxabajjii 16/2022 mana murtiitti dhiyaatanii turan beellama biroon gara mana hidhaatti deebi'uun gabaafame.
Gaazexeessitootni ONN lama Dassuu Duulaaf Biqilaa Amanuu dabalatee miseensonni koree qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa fi kanneen biroo walumaa galatti namoonni 17 waxabajjii 16 2022 mana murtii waliigala Oromiyaa Calcalitti dhihaatanii jiran. Dhaddacha waxabajjii 16 2022 oole irratti abbaan seeraa deemsa adeemamaa har'a ga'e hordofee ragaa argate irratti hundaa'uudhaan murtii kennuu irra taa'ee hidhamtoota kana deddeebisaa akka jiru hubachuun danda'ameera. Kana malees hojii isaa malee bakka abbaa alangaa of buusuun hidhamtoota kana irratti himatni haaraan akka banamuuf dhiibbaa gochaa turuu isaa oduun arganne ni ibsama. Bu'uuruma kanaan manni murtii waxabajjii 23 2022 yookiin akka lakkoofsa Habashaatti gaafa 16 2014 tti beellama biroo beellamuu oduun kun dabaluun ifa godha. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran hedduu dhukkubsachaa akka jiran gabaafame. Biyya dhugaan hin jirre haqni ilma namaa iddoo hin qabne keessatti dararamaa kan jiran miseensonni Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Mikaa'el Booranaa fi Jaal Abdii Raggaasaa akkasumas miseensota Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa fi Jaal Amaan Filee yeroo ammaa haqa waakkatamanii mana hidhaa keessatti hiraaraa akka jiran gabaafameera. Yeroo ammaa kanneen qajeelcha poolisii Burraayyuutti argaman hoogganoonni ABO Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa akkasumas qondaalonni dhaabichaa Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Gadaa Oljirraa, Jaal Daawit Abdataa fi Jaal Lammii Beenyaa hedduu hiraaraa akka jiran beekameera. Kanneen keessaa namoonni 4 yeroo ammaa hedduu dhukkubsatanii wal'aansallee waakkatamanii akka jiran ibsameera. Walqixxummaa fi haqa ilma namaaf bilisummaaf umurii isaanii guutuu kan falmaa turan hoogganoonni kunneen sababa isaan haqa saba isaaniif falmaniif qofa mootummaa fi dararamaa jiraachuutu gabaafame. Obbo Tuulii Baay'isaa kaleessa VOA Afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin hoogganoonni ABO kunneen yeroo ammaa mana hidhaatti dhukkubsachaa jiraachuu himanii namoota kanneen irratti himanni wayii akka hin jirre akkas jechuudhaan VOA'f himanii jiru. Kennasaa Ayyaansaa fi Mikaa'el Boorana durumarraa turaniiru. Kuba kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaansaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jijjiiranii hidhaa turanii kanaaf yaala gahaas hin arganne. Inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira. Danda'ees dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu. Haala ulfaataa keessa jira. Yaala gahaas hin arganne. Inni rakkoo guddaa jira jechuudha. Isatti taanee baay'ee kan dhukkubu Gadaa Gabbisaa jira. Innis baay'ee dhukkubsatee jira. Jaal Abdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran. Kaan Mikaa'elidha. Mikaa'elis baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee gahaa miti. Haala kana keessa kan jirani. Hoogganoonni kunneen hedduu dhukkubsatanii jiraatanullee qaamni isaan hidhee wal'aansa gahaa akka isaan argataniif eeyyamamaa miti erga jedhaniin booda namoonni kunneen sarbamiinsi mirga namoomaa isaan irratti raawwateera jechuun obbo Tuuliin dubbatanii jiru. Akka ijaan argitutti Kennasaa Ayyaansaa nama hospitaala jiisuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkubaa taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jirru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jirru kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha. Mootummaan nama tokko kara seeraas haa ta'u kara seeraan alaa namni tokko to'annaa jala erga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaalaa gahaa argachuuti isa kan argachaa jiran. Seerota mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessitee jirti. Isa kana ba'aa jirtu waan ta'eef namoonni kun boordu'anii yookaan ammoo miidhaan tokko achi keessatti irra ga'ee jennaan namoonni gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhanii beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa ba'uudhaaf jechallee qofa osoo hin ta'in akka namaatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuudha. Mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan. Namnis namoota kana gaafachuutu irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni isaan arguun jiru buraayyuu taa'u. Namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan. Namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba, gargaaruu qaba waa kan jedhu. Jaallan hoogganoonni fi qondaalonni kunneen qaama isaanii walaba baasuu keeyyata jedhuun abukaatoon isaanii mana murtii aanaa Burraayyuuf himachuu ibsanii gaafa waxabajjii 22 2022 yookiin waxabajjii 15 2014 tti beellamamuu ibsanii jiru.
Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa.